Konkolaataan taayitan jidduu baajaajii jidduu minibaasii kan jirudha. Konkolaataan kun rakkoo tiraanspoortii hedduu nuuf jedhee yaada. Maqaan koo Shaab Suleemaan jedhama. Barataa kompiitar saayinsii waggaa lammaffaati kan baradhu yuunivarsiitii Finfinneeti. Taayitan biyya keenyatti ofumaa diizaayin goonee ofumaa oomishne. Taayitan wanti inni irraa oomishame meeshaa naannoo keenyatti argamu kan biyya keenyaa keessaa jechuudha. Isaan akka faayibarii, maayikaa, sibiila, almuuniyeemii kanneen wal fakkaatan fayyadamnee jirra. Taayitan jennee kan moggaafne maqaan isaa shoortii waan ta'eedhaa fi lammaffaa immoo piroonaawunsii gochuudhaaf nama dhibu meeshaa kana kaa'uufafoo biyya hedduu keessatti ekspoortii gochuu waan dandeenyuuf namoonni biyya alaa waamuudhaaf akka isaan dandeenyu. Konkolaataan taayitan jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. Diizaayin kan godhamillee katamaa keessatti tiraanspoortiidhaaf akka itti fayyadaman bashannanaadhaa fi paarkiidhaan adda addaa daawwii sargii kanneen kan fakkaataniif itti fayyadamanidha. Haga nama 8 qabatanii ittiin deemuu hin danda'anii taayitaniin kan diizaayin gooneef rakkoo sadii furuudhaaf. Inni tokkoffaa biyya keenya keessatti akkuma beekamu rakkoo tiraanspoortii guddatu jira. Isa sanii fuudha jennee yaadna. Inni lammaffaa rakkoo haardi kaaraansiiti. Biyya keenyatti konkolaataan hundinuu alaa galaa biraandii mataa keenyaa hin qabnu. Konkolaataa kana ekspoortii goonee haardi kaaransii GDP biyya kanaa guddisuudha. Kasadanfaa biyya keenyatti akka beekamu rakkoon hojii dhabdummaan jira. Konkolaataa keenya kana oomishnee mallaqa xiqqaadhaan hojii dhabdoota baankiidhaa yookaan karaa mootummaa fi karaa dhaabbilee garaagaraatiin wal qabsiifnee mallaqa manii fudhatanii hojjetanii haala kafalan isaanii mijeessuu fayyaduu kan kaanidha. Hawaasni illee baay'ee jaallatee jira. Keessattuu diizaayina isaa namni hedduu jaallatanii jiran bilneedhanii kunnuufis kan mootiveeshinii guddaadha. Anillee abdiin kootis konkolaataa kana diizaayin isaallee wantoota fooyya'uu qabu fooyyessinee gara maarkeetiitti yoo baasne hawaasni hedduutti fayyadama jedhee yaada. Karoorri koo kan fuulduraa industirii kanaan industirii guddaa biyya kana keessatti dhaabne uummanni biyya keenyaallee fayyadamee uummanni biyya alaas fayyadamanii ekspoortii goonee biyyattii kanatti guddisudha.